ilmoo maayikii aslaati. Mee kakadhu mee kakadhu rabbi ilmoo gudeeda kiyya keessaa hin baasin jedhi kakadhu mee daa'imti kamaa ki ta'u. Wallaahi billaahi qasaman billa kamaa kiitiin daa'imni kun abbaa beete gaafadhu deem aslii gaafadhu deem reedii gaafadhu. Ibsa ibsa rabbi ilmoo gudeeda kiyya keessaa hin baasin kamaa ki jedhi. Obboleessoo ilmoo nama biraa fidee tamaa kiitiin hin jaan feesbuuka si garsiisu obsi feesbuuka jalatti si garsiisa maa rakkata feesbuuka biraa jalaa fidee takka agartee shawwadee nama biraatii jettanii feesbuuka si jala deeyna kottu maa fagoo deemta asalaal gubanne oromoo gubanne bara barana kana gubanne wallahi gurbaan kun nu gubee bara maatiin daa'iman qabdu jettanii miskiina rabbi ibsa assalaamu alaikum ibsa feesbuukni kun kamaa kikate namuu ni beekaami dhagaa qabdaami ibsa kamaa kikate namuu ni beekaami laali sirritti ija kee banadhu daa'ima sii katee si garsiisa. Akka kabira Waita sidabbara kanete atamare akane ngesine akane ngesine Mira que estará la